Hordoftoota warqee biitii channelii maatiin koo akkam jirtu hundumti keessan nagaa keessanii ishoo baga nagaa taatanii tole egaa guyyaa irraa ammoo mee waanan isinii yaadachiisu yookiin immoo warroonni hin beekne akka beektaniif warroonni immoo dagattanii jirtan immoo akka yaadattanii fi waa tokko sheer isinii gochuu jaalladheen jira. Innis maal seetanii akkuma beekamu baay'een keenya eebba ni barbaanna. Eebba argachuuf waa baay'ee goona jechuudha. Garuu immoo akkaataatti eebbifamnu karaa eebbaa wallaallee immoo kan yeroo keenyas umurii keenyas biyya ormaatti fin'uunii jirra jechuudha. Kuni yaada hunduma keessan biratti fudhatamaa qabodhe waan inni itti amane ofii koo isinillee mooyyuu dagattanii sammuun keessa yoo jiraatillee isa kana akkasii yaadattaniif jechuudha. Namni eebba hin barbaanne hin jiru lafa kanarratti. Eebba barbaaduuf sagalee waaqayyoo keessatti iddoo baay'eetti wayi eebba sagalee waaqayyoo dhugaa nu baha. Fakkeenyaaf obbolaa lamaanii seera uumamaa boqonnaa 27 naannoo lakkoofsa 26 irraa kaasnee yoo ilaalle Esaawunii fi Yaaqoobiin inni argina jechuudha. Na abbaan isaanii du'a jala waan ga'eedhaafi yaa mucaa koo si eebbiseen du'aati nyaata mi'aa kan isa nani jaalladhu hojjedhu naa fidi jedheeti yeroo ilma isaatti Isiyaaq dubbatu sagalee waaqayyootti dubbata jechuudha. Inna kanaaf obboloota koo eebbisuun Yaaqoobiif ta'e Yaaqoobii akka sanas ta'e kanas ta'e karaama barbaaderree ta'e eebba obboleessa isaa Esaawuu sana fudhachuudhaaf nyaata mi'aa haadha isaa hojjechiiseeti abbaa isaaf dhiyeessee yeroo inni itti eebbifamu sagalee waaqayyoo dhugaa nu baasirratti 26 boqonnaa 27 lakkoofsa 26 uumama akkas jedha. Kana booddee Yisihaaqi abbaan isaa as anatti dhiyaadhu na dhungadhu ilma koo jedhe. Innis itti dhiyaatee abbaa isaa ni dhungate. Abbaan isaa foolii wayyaa isaa suufee achumaanis isa ni eebbise. Elaa foolii ilma koo akka foolii masii waaqayyoo eebbiseeti. Waaqayyo waaqa irraa fixeensa laficha irratti fixeensa lafa irras cooma gabbinaa ija midhaanii fi wayinii siifaa kennu. Sabni baay'eenis siifaa hojjetani. Gosni lafa irraas siifaa qomma'ani. Obboloota kee irrattis abboomaa ta'i. Ilmaan haadha keetiis siifaa qomma'ani. Namni si abaaru haa abaaramu. Namni si eebbisu immoo haa eebbifamu jedhee jedha. Argisanii obboloota koo. Eebbi abbaa ofii, eebbi haadha ofii, eebbi eebbi jechuudha. Karaa kamiin yoo ta'u eebbi namni eebbifamee inuma eebbifama inuma milkaa jechuudha. Kanaafiyyuu eebbi nu barbaachisa. Yoosoo eebba barbaachuuf eebba argachuuf jecha immoo maal gochuu qabna? Nutillee eebbifamuudhaaf jireenya keenyatti eebbifamuudhaaf tajaajila keenyatti eebbifamuudhaaf gaa'ila keenyatti eebbifamuudhaaf maal gochuu qabna ree? Tokkoof tokko innis maal gochuu qabna? Maatii keenya gammachiisuu qabna. Baay'een keenya maatii keenyatti kan gaddinee jiraachuu dandeenya. Sababni nuti maatii keenyatti gaddinuuf immoo tokkoffaa maatiin keenya waan nu barsiisuu didanii otoo maatiin kun barsiisaniiru ta'e ashkaree mana ormaa ta'een hojjedha jennee garaan keenya maatii keenyatti kan aadee maatii keenyatti warra nu dahanii warra nu dhalchanitti warroonni jabaannu jirraa jechuudha. Lammaffaa immoo sababa garaagaraatiin itti erginee qarshii keenya akka hin taane nu jalaa gochuudhaan ofii isaanis itti fayyadamanii waa gaariirra gahuu dhiisuudhaan nuunis waa gaariirra nu geessuu dhiisuudhaan maatii keenyatti qabamnee namoonni aarru jira. Namoonni irratti gungumnu jira. Maatii gaarii maalan qaba, obbolaa gaarii maalan qaba, haadha gaarii maalan qaba jennee namoonni gungumu jira. Sababni isaas maaliifi sababa isaan akka nuti barbaannetti nuuf hin taaneef. Namoonni baay'een immoo maatii isaanii kana jaallatanii maatiin isaaniis isaaf qabanii yooma maatii koo gammachiisa yooma maatii koo garaachi ibsee maatiin koo akka eebba Esaawuutti Yaaqoobiin eebbisee isii akkana eebba isaanii yooman argadha jedhaniis immoo eebba kan eebotanii jiru jechuudha. Kan hundumaaf iyyuu obboloota koo egaa
kan hundumaa dubbachuun koo eebbi salphaa isinitti hin fakkaatin hojii hojjennu keessatti milkaa'umsa nuu laata eebbi maatii keenya eebbi haadha keenya eebbi abbaa keenyaa jechuudha. Kanaafuu eebbifamuudhaaf immoo maal gochuu qabna ree gara maatii keenyaa ciibsuu qabna. Akkamitti ciibsina? Kaleessas maatii kootti qarshii baay'ee ergee waan isaan jijjiiraman hin agarree waan isaan immooyyuu ittiin maqaa isa kaleessaa keessaa bahanii waan isaan bu'aa buusan hin agarree jennee namoonni itti gaddinus jiraachuu dandeenya. Kanaaf obboloota koo mul'ata keessan eebba abbaa keessanii eebba haadha keessanii eebba obboleessa keessanii eebba obboleettii keessanii arguu yoo barbaaddani maal gochuu qabdu? Maatii keessan gammachiisuuf qarshii guddaa ergoo otoo hin taane maatii keessan yeroo isaan uffatanii yeroo isaan dibatanii yeroo isaan immooyyuu diratanii yeroo isaan immoo danfisatanii akka itti tolu yeroo iji keessan argu caala maaltu isin gammachiisa? Wanti nama kana caala nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Mee ilaala obboloota koo waa baay'ee jira jechuudha lafa kanarra. Isa kanaafiyyuu ani immooyyuu jechuudha hojii kana obboloonni koos itti gammadu namoonni baay'ee illee itti maatii isaaniitti warri qabaman illee bu'aa qabeessa ta'uu jechuudhaan kan ka'e akkaataa itti eebba maatii keessanii viidiyoodhaan waraabamee arguu dandeessani. Akkaataa itti maatii keessan immooyyuu gammachiisuu dandeessani. Eebba abbaa kootoon argin abbaan kun jalaa boqote. Eebbaadha kootoon argin ijaadha kootoo isheen otoo na eebbisuun argin ija abbaa kootoon argin abbaan kun jalaa boqote toon biyya ormaa keessa jiru jennee booddee gaabbuu keenyarra har'a lafa jiraannu jireenyi abbaan keenya yeroo isaan uffatan yeroo isaan dibatan asii as kaameraatiin argine yeroo isaan nu eebbisan argine itti gammadu caala wanti nama boqochiisu hin jiru waan ta'eedhaafi namni mul'ata qaba. Mul'ata maatii isaa gammachiisu mul'ata biyya isaa gammachiisu mul'ata of gammachiisu qabachuu namni abjuu hin qabne hin jiru. Kanaafiyyuu gara fuulduraatti anillee waan akkasii otoo hojjedhe kan jedhu keessa koo dhufa. Maa inni seetan innis fakkeenyaaf maatiin kee asallaa yoo ta'e asallaa deemee jechuun asallaa deemee maatii keef kanati jechuun yeroo tokko namnis akka mataa keenya nu ta'uu dhiisuu danda'a. Maatimti keenyallee waan nuti itti ergine sana akka nuti barbaadnutti uffachuu dibachuu qabachuu didanii waanuma yeroof waanuma dhugamee baduuf waan tokko irratti fixanii bu'aa isaas otoo hin argin namnillee ofii keenyallee itti yeroo qaananu jira wanti jedhe. Kanaaf immoo waan akkasii yaadeen jira mul'ata akkasiiti har'umallee hojiisaa hojjechuuf waan na keessa guutee jiruuf isinitti dubbachaa jira. Kana gochuuf immoo namni kan hundumaatti akka hirmaatuuf immoo isinii sagalee koo kana hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan yoo na hordoftanii bakka maatiin keessan fakkeenyaaf amma ati biyya kana keessa teessee yoo nani biyya keessa jiraadhe yookiinis immoo namni nafaan hojjetu biyya keessa yoo jiraate maatii keef kana maatii koof akka ta'u barbaadeera yoo ati jette viidiyoo qarratsaa maatiin kee yeroo si eebbisan ati immoo viidiyicha sana karaa yuutuubii kan darbu kana ilaalaa eebba maatii kee jechuudha. Eebba maatii kee yeroo isaan sitti galagalanii si eebbisanii waan namarraa ati oolisiin jedhanii yeroo isaan immoo itti uffifame akkasumas itti taa'u sitti hin qorrin jedhan yeroo waan qalmaa immoo ayyaana irratti ati immoo bittee qalatan immoo ammayyuu manni kee akkasuma diina kee akkasuma qalodhan yeroo isaan si eebbisanii caalaa arguun wanti namatti tolu hin jiru waan ta'eedhaaf maatii keessa warri akkasitti gammachiisu maatii keessan immoo qodaa adda addaa yookiinis immoo meeshaa adda addaa kan mana keessaa birri libsii garaagaraa akkasumallee immoo bakka ciisicha firaashii garaagaraa bittanii itti jijjiirtanii gamma mana keessan keessa wanta mana keessaniif ta'u qodaa maatii haadha keef ta'u maatiin haati qodaa ishee barbaachisa waan ta'eef booru isatti gaa'ela qabatta waan ta'eef gaafa galtee mana kee manni haadha kee yoo bareede immoo booru ganama mana kee bareede waan ta'eef akkasitti manni kee bareede argitee manni haadha kee bareede argitee viidiyoodhaan argaa itti gammadaa kan caalu hin jiru waan ta'eef warroonni mul'ata akkasii qabdanii warri maatii keessan gammachiisuu barbaaddanii anillee hojii kanarratti hirmaachuu waan barbaaduuf gara biyya kootti imeeluu gaheera waan ta'eedhaafi isa kanaafiyyuu fakkeenyaaf namoonni shanii amboo keessaa maatii isaanii sarpiraayizii yookiin immoo maatii isaanii gammachiisuu barbaadan yoo ta'e qarshii isaanii wanta itti bitamee amma itti bitamee waan isaan biteedhani fakkeenyaaf anaanna ajajanii qarshiitti erganii kana godhii fi maatii koof kana godhii fi maatii koof kan jedhu tokko waan maatii isaaniif ta'e
barreessaa dubbisaa viidiyootiin akkasumallee maatii isaaniitti immoo banee qodaa tokko tokkoon kan maatii isaanii bitame argisiisa viidiyoo qarrase asitti ilaaltee kan itti boqochuu dandeessu. Fakkeenyaaf namni 5 yoo jiraate nama 5 yoo namni 5 na ajajjeerate nama 5f tiraanispoortii mataa koo yookiinis immoo gatii makiinaa gatii hundumaa ofii koo baasee akkasumallee yoo biyya Wallaggaate Wallagga biyya hundumaa irrayyuu jechuudha warri maatii keessan sarpiraayizii gochuu barbaadanii lakkoofsa waatsaappii illee gara fuulduraatti illee isiniif kennuu nan danda'a. akkasumallee mooyyuu qarshii irratti akaawuntii kan gargaarsaaf ta'e kan baname kan maatii keessan sarpiraayizii gochuu barbaadan meeshaa bittanii waa barbaadaa ta'u kan kana gootanii kan barbaadan yoo jiraatanii yuutuubii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii keessan sarpiraayizii godha maatii keessan of eebbisiisaa maatii keessan gammachiisaa obboloota koo sagalee waaqayyoo haadha kee abbaa kee kabajeedha sagalee waaqayyoo haadha kee abbaa kee bakka kennedha isa kaan dura namni kamiyyuu musliima ta'es ortodoksii ta'es waaqeffata nama kamiyyuu ta'e haadha isaa abbaa isaa akka kabaju inni isa eeyyama amantiin isaa waan ta'eef amantiidhaan otoo hin qoodin musliiman jedhu kiristaanan jedhu anaaf illee boqonnaa gaariidha jechuudha. Innaa isa kana warri gochuu barbaadan ammumaan kaasaati yuutuubii kana sabiskiraayib gochuudhaan yuutuubii kana immoo obboloota keessan sheer gochuudhaan bakka maatiin keessan eessatti akka argamanii biyya eessatti akka argamanii naalachuudhaan jechuun maqaa maatii keessan naalachuudhaan gaafa nani biyya kootti imeelee hojii eegaleera gaafa biyya kootti imeeleera warri wanta kanarratti hirmaachuu maatii keessan gammachiisuu barbaadan maatii keessaniif sarpiraayizii gochuu barbaadanii isiniin hin jedha waan ta'eedhaaf ammasitti garuu yuutuubiin kun seera kanaa guutuuf sabiskiraayib gochuudhaan sheer gochuudhaan obboloota keessan warroonni nama hin qabne jiru barbaay'een isaanii kana bichaa otoo hin taane mul'ata baay'ee jechuun har'a mata duree tokkoffaa isaati mata duree lammaffaa isaarri karaatti eebbifamuu dandeenyu illee ittiin fufa akkasuma eengaddallee wayii barumsa afaan oromoo illee ittiin fufa'ee jalqabee kanan dhiisee jira waan ta'eef duraan telegiraamii fi waatsaappiitiin jechuudha kan baratamaa turame amma immoo gara otoo yuutuubii kanatti dhufan immoo ijoolleen dubbisuu hin dandeenye ijoolleen immoo barreessuu hin dandeenye ijoolleen maqaa haadha isaanii abbaa isaanii abaaranillee as ta'anii otoo hojii foon isaanii hojjetatanii isa kanallee hubachuu barachuu danda'u jechuudhaani gara yuutuubii kanaatti akka darbu taasiseen jira waan ta'eef isa kanaaf iyyuu asiin illee hiriyoota keessaniif sallee sheer godhaa ittiin siniif ufaa jabaadhaa amma isa kanas immoo boqonnaa lammaffaa isaa karaa eebba akkamittiin argamuu dandeenya akkamitti waan hamaa jalaa ooluu dandeenya akkamitti qarshii qabnullee akkanuuf barakatu gochuu dandeenya jechuudhaani kutaa lammaffaa isaa qabadheen yaadha isin garuu kan obboloota keessan bira ga'a namoonni baay'een naman qabani maatii isaanii gammachiisu maatii isaaniif gochuu barbaadani maatiin keenya maatii baadiyyaa waan ta'eef akka garaa akka nuti barbaannetti waa tokko bitatanii waa tokko godhatanii hin galani kaan humna qabu kaan immoo humna hin qabani kun immoo karaa tokko gargaarsa anaaf illee eebbadha akkuma isiniif eebba akkuma isinitti gammaddan illee ittiin gammada sinin jedha kana fakkaata yaadni qorraa yoonis isinitti tole laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaani nafaada deemaan jedha waan kana gootaniif eebbifama.